Akkam jirtu daawwattoota qophii daandii wangeelaa shoo biyya labbee keessanii qophii keenya karaa yuutuubii dhaggeeffachaa jirtan hunduma keessaniif nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkuma isin beektan daandii wangeelaa shoo dhugaa wangeelichaa irratti hundaa'ee qophiiwwan adda addaa isinii qopheessee dhufaa jira. Har'as haala yeroo irratti hundaa'uudhaan gaaffii deebii hojjetaa wangeelaa Abdataa Wallaggaa wajjin isinii qopheessee Gati gudanat baase kuba COVID-19 jedhamu hojjetaa wangeelaa tokko kan kuba COVID-19 sagalii kana corona virus jedhamu kuba hama yeroo ammaa keessatti jechuudha kuba baay'ee sodaachisaadha. Akkaataan adeemsa isaa akkaataan hojii isaa yeroo laatu kuba seexanaa fakkaata. Dhukkuba seexanaa daddarbaa akka daddarbaatti yeroo adeemudha. Dhukkubni kun yeroo muraasa fuula dura dhukkubni mana nama hundumaa dhufu yookaan saba hundumaa raasu biyya hundumaa raasu yeroo muraasa dura waaqayyo dubbatee ture. Koronaan jedhamne yoo ta'e dhukkubni akkasii dhufee ture. Yeroo sana namoonni akkuma dhukkuba Ebola akkuma dhukkuba ADC dhukkuboota kanaan dura dhufanii darbanii akkasumatti salphaatti ilaalee namni baay'ee iddoo itti ilaanne garuu dhukkubichi isarra kan ammoo ta'e hammaatti raasaa jira. Kanaafuu dhukkuba kana dhukkuba eegamsa seexanaa eegamsa waaqayyoo isa kana dhukkuba eegamsa waaqayyoo wantoonni nu jechisiisu wanti tokko tokko hin jira. Seexanni yoomiyyuu aangoo hin qabu. Karaa kamiyyuu aangoo qabu yeroo kamiyyuu seexanni aangoo hin qabu. Afaan waaqayyoo abboomee irratti aangoo hin qabu. Dhukkubni kun waaqayyo biraa ta'e kan nu jechisiisu ogeessonni addunyaa kana keessa jiran hundumtiyyuu dhukkuba kana balleessuufis akka wal dorgomuuttis qoricha barbaaduudhaaf yaalii guddaa godhanii amma ammaatti yaaliin tokkoyyuu hin argamne godhaa jiru furmaanni hin argamne. Karaa biraa dhukkubni kun jalqabni isaa yeroo dhaga'ame jalqabni isaa yeroo inni dhufe tokko namoota keejii biyya alaarraa dhufanidha. Lammaffaan jedhamee ture lammaffaanii namoonni walitti bubu'uudhaan jedhamee ture. Kanaafis eeggannaa ta'aa ture. Yaaliin eeggannaan dhiqannaan adda addaa godhamaa ture. Garuu ittuma caaleeyyuu amma ogeessi fayyaa gabaasinni yeroo dhiyeessu namoota keejii biyya alaas hin qabne namoota tuttuqaa nama wajjinis hin qabne ta'uusaa caalee baay'ee caalaa jira. Kun maal argisiisa yeroo jedhamu waaqayyoo harka waaqayyoo karaatti waan tokko hojjetu buna isaa mul'isu gochaa akka jiru. Kanaafuu asumarratti kadhannaa waaqayyoon saayinsisoonni jedhamaa waan ta'eef karaa kadhannaa karaa jirbaa fayyuu dandeenya. Waaqayyoon kadhachuu hamma isaatti nama hojjetu dhibbaa dhibbaa waaqayyootu fayyisa jenna. Ogeessonni fayyaan kan jedhamu immoo eeggannaa sunis gochuu gaa'eeffama waaqayyoon eebbisu. Asirratti guddaa amma uummata keenya wantoota keenya baay'ee waliin jiru raajota makaanii jirudha. Raajonni makaanii jiran baay'ee waliin oomisha guddaa hojjechaa jiru. Dhukkubni kun yeroo akkasii xumurama yeroo akkasii badaa jedhamee namoonni amantoonni sirriitti raajiin kan jedhamu dubbii waaqayyoo sagalee waaqayyoo afaan waaqayyoo ta'ee waan dubbatuuf namoonni baay'ee amananii ni amma yeroo miidhamaa jiran hin argina. Amma fakkeenya isinii kaase TV Joshua March 27 addunyaa kanarraan bareedee Koplaan namni United States raajii beekamaan March 29 hin bareededha. Akkasumas biyya keenyatti yoo dhufne Liidiyaan eebila 25 booda persentiin 80 hanga 90 hin bareedee amma gaa persentiin meeqa akka bareede hundi keenya yoo beekna namni kan immoo erganii jedhee qaban yoo beekna. Akkasumas biyya keenya darasee namni jedhamu namni caamsaa 21 hin bareede. Caamsaa 21 hin bareede amma caamsaa 21 karaa soddoma dhibanne kan akkamtiin gaa amantoonni kana dogoggorsaa jiru. Raajonni kun dhuguma waaqayyoo bakka biyya adda addaatti himamoo isaan eessaa dhagaanii akka dubbatan wangeelli maal jedhama? Isa kana wanti isa kana kaa'uudhaaf jechuudhaaf wantoota lama yoo ilaalle gaariidha. Tokkoffaa raajiin eessaa dhufa raajiin isa jedhu eessaa dhufee dubbatama eessaa fuudhanii dubbatu isa jedhu hin ilaalla. Lammaffaan immoo raajiin immoo akkaataa raajii dubbatamee akkaataa raawwii isaatis ni ilaalla. Akkaataa raawwii isaatii raajiitti dubbatamee akkaataa raawwii mataa isaatii qaba. Raajiin eessaa fuudhanii dubbatu isa jedhu irratti ilaallee
gama raajii dhufuun burqaan raajii keessaa maddu yoo ilaalle keessumatti karaa dogoggorrii baay'atu kan ilaallu yeroo tokko miiraan yookaas immoo amantiidhaan of keessaa fuudhuudhaan dubbachuun hin jira hin dubbatan wantoonni akkasii waliin yeroo tokko hin ta'a kana macaafa qulqulluuni nu deeggara Ermiyaas boqonnaa afurii kudha afur lakkoofsa kudha afur gubbaarratti mataa isaanii keessaatii fuudhanii dubbatu jedhan isaan hin argine raajota kana ofuma keessaa mataa isaanii keessaa balbalii fuudhanii dubbatu amma kun amma of keessaa miiraanis kan ta'u yookaas immoo amantiidhaan akkas godha amantiidhaan akkasin ta'a amantiidhaan jedhame gara raajitti kan hiikamu wantoota tokko hin jiraa jechuudha. Karaa sana dhufuu danda'a namuma keessaa yaada namaa keessaa dhufuu danda'a. Inni kan biraan fedha namaa guutuudha. Fedha namaa gammachiisuudha. Macaafa qulqulluu keessatti baran duriitti jalqabee kan jiru kan ilaalu fedha namaa guutuudhaa fi namootumti waaqayyo siin jedhi waaqayyo biraas hin ta'in dubbatan akka turan macaafa qulqulluu nutti mootota isa duraa annee yommuu ilaallu boqonnaa tokko mootota isa boqonnaa 22 gosa 13 gubbaarratti raajichi Ahaab Raamoot Giliyaadiin dhaqee rukutuudhaaf raajota baay'ee walitti sassaabee gaafate. Isaan hundumtiyyuu maal jedhanii dhaqee Raamoot Giliyaadiin rukuttaa immoo attaa jedhanii gara sana immoo raajii dhugaa waaqayyo ta'uu Mikiyaas nama jedhamu Mikiyaastu ture. Raajonni kun yeroo dhufanii gara Mikiyaas yeroo dhufanii waan tokkotti kennan istaanqiyyaa tokkotti kennan yookaas maal of eeggannoo tokkotti kennan of eeggannoo isaatti kennan hundumtiyyuu waa'ee mooticha waan gaarii dubbataniiruuti atis maal godhi jedhanii waanuma gaarii akkasuma dubbadhu isuma kana dubbadhu jedhaniiti jedhan amma gaa jarri sun mootii isaan ittiin dhufan maaloodha yaada namoota sanaa yookaas yaada mootii sanaa maaloo jechuu dubbachuu yaada namaa tajaajiluudhaan boozoodhaan deemu yaada akkasiiti tokko akkasitti dhufanna. Inni kan biraan yaa dogoggorsaa inni ta'e dogoggorsaan sun yoomiyyuu seexana biraas hin dhufa. Achuma dhannee mul'atu dhugaas ni keessa lakkoofsa 21 fi 20 hanga 23 dhannee mul'atu eenyutu dhaqee raajota walii wal dhaalchisa yeroo jedhamee ergame sanatti hafuurri tokko ba'eetu waaqayyo dura dhaabbate ana dhaqeetu anatu dhaqee waliin maka afaan isaanii irraa jedheetu ka'ee jedha. Hafuurri suni waaqayyo haa erguyyuu malee hafuura seexanni ittiin hojjetu hafuura sana jechuudha. Kanaaf karaa biraas iddoo baay'eetti jira jechuudha hafuurri seexanaa akka inni dogoggorsu akka inni abbaa sobaa ta'ee yeroo hundumaa isa kanaadha. Inni kan biraan waaqayyo biraa dhufu hafuurri waaqayyo biraa dhufu uumaa inni hin raawwata. Faarsaa boqonnaa 33 lakkoofsa gubbaarratti waaqayyo hin dubbate wanti inni dubbates hin ta'ee jedha. Waaqayyo biraa inni dhufu sirriini akkasiidha burqaan inni tokko isa kana kan ilaallu egaa kamiyyuu wanti waaqayyo biraa ta'e raajii waaqayyo biraa ta'e sun immoo wanti waaqayyo biraa ergame sun immoo inni waaqayyo biraa ta'e sun yeroo isaatti maal ta'a inni hin raawwata raawwachuu isaanis hin beekama sagaleen waaqayyo Ermiyaas keessatti Ermiyaas boqonnaa 28 lakkoofsa 9 gubbaatti raajiin tokko nagaan akka ta'u yoo dubbate wanti inni dubbate sun yommuu fiixaan ba'u waaqayyo dhugumaan kan isa erge ta'uunsaa hin beekamaa jedha. Kanaaf gaaffii namatti ta'uu wanta hin qabnedha jechuudha. Raajiin tokko raajii yoo dubbate raajiin tokko waan nagaa tokko yoo dubbate wanti inni dubbate sun yommuu fiixaan ba'u raajiin sun waaqayyo biraa akka ergame ta'uunsaa hin beekamaa jedha. Kanaaf maaliin beekama jechuudha raawwii isaatiin dhugaa ta'uunsaa beekamaa jechuudha. Amma raawwii warra kana yoo ilaalle dhukkubni kun hin badee maal jennee lafa kaawwannee uummata keenyas baay'ee dogoggorsaa amantoota keenya dogoggorsuu dhugaa otoo hin ta'in amantii maqeenxii jedhamuyyuu baay'ee arrabsiisaa jiru namoonni kun maaliif amantiin pheenxee dur kan ittiin beekamu dhugaadhaan beekama amala nama qabuun beekama nama soban dubbanneen beekama amma kan keessa ba'e pheenxee kan jedhamtu bishaan gurgurtuu zeetii gurgurtuu yookiin amantiin keenya abbootii keenya itti jedhaman kan fidan kun maqaa isaaniitiin galuu qabamu akkam goonee sirriitti qabu. Inni kuni
waaqayyo biraa jechuun hin danda'amu. Wanta yeroo isaa eegee dubbatametti yeroo murtaa'etti dubbatamee hin raawwatamne jechuudha. Akkaataa raawwii lammaffaa akkaataa raawwii jedheen ture. Akkaataa raawwii raajiin lafa inni dhufuu fi akkaataa raawwii isaa itti ilaalu yeroo jedhee kaaseen ture yaada tokko. Wanti yeroo murtaa'aan kaa'ame yeroo murtaa'aatti raawwachuudha. Kun waan tokko intini qabu jechuudha. Ji'atta ta'u, torbanitta ta'u, waggaatta ta'u, guyyaatta ta'u wanti murtaa'eera miti. Fakkeenyaaf mana jettee kan saddeet torbaa sunis inni 29 sunis hundi isaa guyyaa murtaa'eedha jechuudha. Wanti guyyaan isaa murtaa'ee murteetti kenna guyyaa murtaa'eetti raawwachuu qabaa jechuudha. Maaliif beeksifameera akkasitti waan ta'eef jechuudha. Garuu asirratti amma addunyaa marraa kaanee ilaalla beekama akka Itoophiyaatti raajiin beekamaa addunyaa kanarra Jooshuwaa irraa kaanii Jooshuwaan Maarch 27 waan jedheef Kooblaan 29 jedhee jedhan kakuu maaliif raajoonni kun waaqayyoo dhagaan osoo hin ta'in Jooshuwaa irraa dhagaan jedhanii wanta kaa'e maaliif maqaa keenya mana balleessan Jooshuwaa irraa dhageenye yoo jedhanii wajjin maaliif isa gaafa 27 achi 28 29 gumboos naam jedhama kanaafiyyuu waaqarraan dhageenye warri kun yoo jennee gaafa dhageenye waaqarraan dhageenyeeni Jooshuwaa irraa dhageenye jennus Jooshuwaan kan mataa isaatii kaa'e isaan immoo kan mataa isaanii kaa'e yaada mataa isaanii miti guyyaa mataa isaanii miti kan kaa'e isaanis akkuma kana wanti isaa akkuma jedhame dogoggoruma Jooshuwaan erga jedhee hundi isaanii lafa kaanii guyyaa adda addaa dura kan dubbate isa ilaalanii dubbatan isa ilaalanii Maarchi 26 kan jedhanii hundi isaanii Maarchi 27 booda jedhan egaa waan tokko yeroo bakkee baasuu jedhu waaqayyoo jechuudha waan tokkos gochuu danda'a seexanis yeroo baasuu mana nama baasuu jedhu ariifatee waa gochuu danda'a jarreenni kuni dogoggorri isaa sammuu isaaniittis dubbachuu danda'an yaada isaaniittis jireenya isaaniittis dubbachuu danda'an sanarraa dhaga'anis dubbachuu danda'u waanuma fedheef sanas ta'u kanas ta'u wanti isaa ija isaatiin maal ta'ee argameera dogoggora ta'ee argameera kun kan pheenxee utuu hin taane dogoggorri sun kan nama sana namnis akka itti hubachuu qaba addunyaanis akka itti hubachuu qaba waldaan kiristiyaanaas karaa kamiyyuu akkasittiin hubachuu qabu malee kan nama sanaati malee kan dhimma yookaan kan sagalee waaqayyoo kan tajaajiltootaa miti. Bulchiisa waaqayyoo jalatti hin eegamu yoo ta'e namni kaleessa raajii dhugaa dubbatu tokko immoo jechuudha hin eegamu yoo ta'e hafuura qulqulluu jalatti hin eegamu yoo ta'e dogoggoruu danda'a shaakala kaleessaan wanta kaleessa dheengadda ta'eenii nan godha yoo jedhe dogoggoruu danda'a shaakalli kaleessaaf dheengaddaa sun hojjechuu dhiisuu danda'a kan kaleessa akkasiin godhatee keessatti utuu nuuf hin eegin waan tokko nan godha yoo ta'e dogoggoratti geessuu danda'a har'a adda baafachuu yoo baadhee jechuudha. Egaa akkaataa raawwii isaatii tokko isa kanaan yommuu ilaallu inni isa jalatti ilaallu suni inni guyyaa murtaa'aa itti laatame guyyaa murtaa'aa itti laatame. Inni guyyaa murtaa'aan itti laatame waaqayyo nan godha yeroo jedhu wanta dafee ta'us ta'uu qaba wanta turee raawwatus ta'uu qabaachuu danda'a. Guyyaan sun dafee raawwachuu danda'a turees raawwachuu danda'a. Egaa wanti raajiin akka nama dhuunfaas ta'u akka biyyaattis ta'u waaqayyo hin dubbatu. Amma akka biyyaatti dubbatu akka addunyaatti dubbatu akka biyyaatti darbee akka addunyaatti dubbatu. Wanti tokko wanta ilaaltu akka akkaataa raawwii isaanii kana jalatti raajiin inni dubbatu kuni wanta irratti dubbatame sanarratti hundaa'uu ni danda'a. Wanta irratti dubbatame sanarratti amma saayinsii walumaa gala isaa kan dubbachaa jiru. Maaliif kana keessaa bahuu dandeenya xiqqoo yeroo akka itti keenyu kana keessaa xiqqoo nu baasuu danda'a. Akkaataa wanta irratti dubbatame sanaattis ta'uu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Ermiyaas boqonnaa 18 Ermiyaas boqonnaa 18 lakkoofsa 7-8 akkas jedha. Ermiyaas boqonnaa 18 lakkoofsa 7-8 battaluma ani saba tokko yookiis mootummaa tokko buqqisuudhaaf kuffisuuf balleessuuf dubbadhutti sabni ani itti dubbadhe sun karaasaa isa hamaarraa yoo deebi'e wanta hamaa isa ani itti fiduuf yaade sana nan dhiisa. Battaluma ani saba tokko yookaas mootummaa tokko nan ijaara nan dhaabas jedhutti inni immoo ana duratti wanta hamaa yoo hojjete anaafis abboomamuu yoo dide wanta gaarii isaaf gochuuf yaade sana hundumaa nan dhiisa jedhee kana waaqayyo dubbateera jedha.
wantoonni kun maaliif wanta irratti dubbatamu sana irrattis hin hundaa wanta jiru keessatti yaada kana iddoo sanatti naa qabattaa jechuudha iddoo sanatti naa qabattaa jechuudha mootummaa tokko sin buqqisa yoo jedhu sin diiga yoo jedhu sin balleessa yoo jedhu mootummaan sun yoo deebi yaada garaa isaa yoo geddara ani isaanii irratti fiduuf godhe sana maal godhe nadhi isaa saba tokko yookaan mootummaa tokko immoo sin ijaara sin guddisa jedhee yoo inni naa boonuu yoo inni naa dhaga'uu didi isa yaadeessa na maaliin godhe nadhi isa raawwachuu isaa jedhe tokko isa kana kanaaf wanta irratti dubbatame sana irratti innan jedhe karaa tokko isa kanaadha fakkeenyaaf saba naanawwee waaqayyoo nan balleessa jedhee turani galagaltiin naanawwee yoonaas iyyuu dhaquu iddoo sana hin barbaanne maaliif dhiisuu dandeessa ati attamitti naqee hin balleessa waaqoo jedha jedheetu dubbate afur lama irratti dhannee mulaallu jechuudha sabni kun qalbii jijjiirratanii yaada garaa isaaniis hin geeddaratanii kanaaf waaqayyoo jedhe yoonaas boqonnaa 3 lakkoofsa 10 gubbaratti isa itti fiduu yaade sana maal godhee jedhe hin dhiisee jedhe baddiyatti fiduu jedhe karaa biraas iskeel boqonnaa 33 lakkoofsa 13 dhannee mulaallu waaqayyo waa'ee nama qajeelaa tokkoo fi waa'ee nama karaa irraa kaatee tokko dubbata namni kun nama qajeelaan tokko qajeelummaa isaa irraa yoo deebi'e inni duraan lakkaa'amuuf jedhe namni immoo hamaa tokko hamaa irraa deebi'ee qajeelummaa yoo godhe qajeelummaan sun maal isaaf ta'a jedhe isaa fi hin yaadatamaa jedheetu dubbata waan tokko isa kanatti si dabalee isa kana umuraa addana keessatti waa'ee isa kanaa jechuudha saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 30 gubbaa irratti waaqayyo mana eeliidhaaf kakuu galee ture sanyii eelii hundumtiyyuu mana waaqayyoo keessa akka jiraatan akka geggeessan lubummaa akka geggeessan kakuudhaan akka deemantu garuu ijoolleen eelii waaqayyo wajjin deemuu hin dandeenye kanaaf gara dhumaa irratti maal jedha sanyii kee keessaa mootii kan ta'u fuula godhuu kan dhaabbatu kan geggeessu hin dhibamu jedheen ture amma garuu naan ta'uu jedha waaqayyo maaliif warra na kabajan nan kabajaa warra na salphisan immoo na tuffatan immoo hin salphatu jedha kanaaf maal godhe hin dhaabbatu sana kanaaf akkaataa irraa akkaataa sana waa irraa jechuudha inni gara irraati ilaalle garuu akkuma sanatti yaadni isaa nuuf qabamaa jechuudha. Kanaafuu daawwattoonni keenya hundi keessanuu akkuma raajiin sobaajuu raajii dhugaa jira raajii dhugaa irratti duratti nan qabnu raajii dhugaan nan jajjabeeffamuu qabu jennee yaadnanii isaan hojii guddaa hojjetu afaan waaqayyoo ta'anii hojii cimaa waan hojjechaa jiru isaanii baay'ee deeggara rakkina tokko irratti irraa hin qabnu rakkina irratti qabu jechuudha. Gaaffiin itti aanu amma dhukkuba kana hundumtuu dhukkuba kana sodaatee mana cuccufamee ta'aa jira. Gahee waldaa kiristaanaa maalidha? Akkamittiin wangeela